إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير دكتور زاكر نايك. جزاك الله خيرا دكتور زاكر نايك. sagantaa gaafii fi deebisaatti seenuun duratti waa'ee kiyyannoo waan isinitti himu qaba. bara 1996tti yuunivarsiitii kaalifoorniyaatti islaamummaa qeebale. wantoota akkaan islaamummaa qeebalu na godhan keessaa tokko haasawa dr zaakiri. osoo duraan barumsa kana dhageeffadhee silaata duraa caalaa hedduun gammada ture. maasha Allah namoonni gariin badhaasa addaa kennamaniiran. atammoo namoota waan san kennaman keessaa tokko. silaa nama bakka inni jirutti faarsuu hin qabu ture. amma gara gaafii fi deebisaatti haa deebinu. yeroo kana haala gaarii fi saffisaan itti fayyadamuudhaaf namuu gaafii isaa mata duree irratti qofa akka xiyyeeffatu gaafadha. gaafii keessan gabaabsaa, maayikii duubaan seeraan hiriiraa, walitti tuucha'uun hin dhaabbatinaa. warri asitti argamnu hundi obboleewwan namummaati. warri muslima hin ta'in kan asitti argamtan obboleewwan keenya. kanaafuu isiniif dursatu kennama. namoonni keessummeessaa jirtan kanaaf haala mijeessaa. jaratu dursa argatuu qaba. nama muslima hin ta'in waliin muslimoonni dhuftan yoo jiraattan akka hin qaanfanne jajjabeessaa. gaafii haa gaafatan. sababni isaa nama deebisaa haala gaariin deebisuu danda'uuf keessaa qabna. warri muslimaa carraa hedduu qabdan. kanaafuu warra muslima hin ta'iniif bakka gadi dhiisaa. maayikiraafoonota sadiitu jira. tokko duubarraa warra dhiiraatiif, tokkos fuuldura irraa warra dhiiraatiif, tokko ammoo shamarraniif qophaa'eera. kanaafuu gaafii yoo qabaattan maayikiraafoonota kana duubaan dhaqaa hiriiraa. gaaffileen bifa barreeffamaatiin dhufan carraa lammaffaatu kennamaaf. dura irratti gaaffilee karaa maayikiraafoonotaatiin gaafatamantu deebisaan itti kennama. nama muslima hin ta'in kan haasawa guutuu obsaan dhageeffatee gaafii gaafatuudhaaf eegaa jirutu jira. kanaafuu maayikii warra dhiiraa kan fuuldura irra jirurraa hin jalqaba. obboleessa maqaa keetii fi dalagaa kee ibsitii gaafii keetis gabaabinaan itti aansi. And he waited this entire talk to ask his question. So at this time, I will go to the front mic in the males section and ask the brother to please state your name, your occupation, and then briefly state your question. Good evening, everyone. My name is Aditya and I'm finally... Akkam ooltan isaniin juftinu maqaan kiyya Adaatiyaa jedhama. chaayinaatti barata injiinaringii waggaa xumuraati. hordofaa amantaa hinduu ta'ullee gaafii tokko ka islaamummaa wal qabatu tokko yeroo dheeraaf gaafatu barbaadaa ture. gaafii kanaaf ammoo namni Dr. Zaakir Naayik caala deebisa naa kennu hin jiru. akkuma dubbii kan keessatti ibsitetti quraanii kabajamaan waggaa 1400 dur barreeffame kitaabota rabbiin buufaman keessallee irra caaluu fi ammayyaawaa akka ta'e himti. kanaafuu gaafii lamsiif qabu. maaliif jalqabumayyuu kitaabi isaa kan hunda caala ta'e kan ergama jalqabaatti buusuu dhabe? beekumsa hunda caalaa kan ilma namaa kennuudhaaf maaliif kan cufture? gaafiin kalammeessolleen kanumaa walitti hidhata. quraanii waggaa 1400 dur barreeffamu isaa dursee ilmi namaa waggoota 1000 lakkaa'amaniif dachitanir jiraatee jira. kanaafuu rabbiin hunda caala rahmat qabees ta'e beekumsa hunda caala nuuf kenn kan maaf isaaniifis kennuu dhabe? galatoome. The brother asked a very good question, very relevant question. obboleessi gaafii gaarii fi barbaachisaa gaafate. gaafii lama gaafate. gaafiin lameenuu deebisaa walitti dhiyaate qaban. rabbi subhaanahu wa ta'aalaa maaliif wahyii xumuraa fi goolabbii tana waggaa 1400 dura buuse? maaliif guyyaa jalqabaa buusuu dhabe? gaafiin lammeessootis tanuma duraatti wal qabatti. ummanni waggaa 1400 dura jiraataa ture maal mudata? qur'aana akka harkatan hin godhamne. kanaafuu rabbi akkaan rahmata qabeessa eegate akkaan arjaa eegate ummanni duraan ture sun rahmata kanarraa akka hongawan maaliif godhaman? gaafii bareedduudha. deebisaasiif kennuuf fakkeenya tokkoon fayyadama. fakkeenyaaf ilmi kiyya abbaa akkaan doktora ta'uu barbaaddaami maaliif oolmaa daa'immanii sadarkaa duraa sadarkaa lammaffaa achi booda kolleejjii akkaan baradhu dirqama irratti goota? maaliif qajeeluma kolleejjii meedikaalaa seenee akkaan baradhu nan goone je'ee na gaafate.
If I want my son... An ammoo ilmi kiyya doktora fayyaa akkanaaf ta'u yoon barbaade qajeela kolleejjii meedikaalaa isa galchuun qabu. Dura bu'uurri isaa sirriitti ijaaramuusaa adda baafatuun qaba. Dura barumsa oolmaa daa'immanii baratuu qaba. Itti aansuun mana barumsa idilee seenee sadarkaa duraa fi lammadaa baratee qormaata dabruu qaba. Yoo qormaata saniin dabree bakka saniif ni mala ja'amee itti amaname qofa kolleejjii fayyaa seena. Haaluma wal fakkaatu rabbiin ol aane kan wantoota nuti arkuu hin dandeenye hunda beeku kan beekumsa waa hundaatuu qabu waa'ee ilma namaatis ni beeka. Qur'aana keessa suuraa Ra'ad suuraa 13ffaa aayaa 38 irratti likulli ajalin kitaab jedhe yeroo hundaaf kitaabaatu jiraa jedhe. Qur'aana keessatti kitaabni 4 maqaan isaanii himamee jira. Tawraat, Zabuur, Injiil fi Qur'aan. Haa ta'u malee kitaabban hedduun buufamanii jiran. Rabbi ilmi namaa guddachuu yookiin qaroomuu akka qabu ni beeka. Qur'aana yeroo jalqabaatti yoo buuse, yeroo Nabi Aadamitti alayhi salaam yoo buuse, ilmi namaa yeroo san jiru dhaamsa san hubatuu akka hin dandeenye ni beeka. Sababa kanaaf waxyii Qur'aana dura buufame kan Injiil ja'amu keessatti kan arra macaafa ja'aniin nuti macaafni amma jiru kun guutumatti Injiila jenneen amannu. Garuu macaafa keessa bakki gariin tarii dubbii Rabbii ta'uu danda'a. Macaafa san keessatti Wangeela Yohannis boqonnaa 16ffaa lakkoofsa 12 hanga 14 irratti Iyesuus Kiristoos nageenyi Rabbii irratti haa jiraatu. An silaa waaniin isinitti himu hedduun qaba. Garuu isin amma waan kana ba'achuu hin dandeessan. Inni hafuurri dhugaa wayita dhufu. Inni gara dhugaa hundumaa isin qajeelcha. Waan dhufuuf deemu isinitti hima. Inni maqaa kiyyaaf ulfina kannaa jedhe. Yeroo sanitti Yesus Kiristoos dhaamsa san ni beeka ture. Garuu uummanni isa waliin jiru san dhaamsa san hubatuu akka hin dandeenyees ni beeka. Kanaafuu ergamaan xumuraa wayita dhufu waan if dura mudatu isinitti himaa je'ee hordoftoota isaatti hime. Kanaafuu haaluma wal fakkaatu Rabbiin ol aane ilmi namaa waxyii xumuraa fi goolabbii kan ta'e Qur'aana yoom akka fudhatu danda'u ni beeka. Sunis waggaa 1400 dura ta'e. As far as the second part of the question is concerned, gara gaafii teetan lammadaatti hoggaa dhufu namoonni Qur'aana dura jiraatan maal mudatan jette. Ilmi kiyya mana barumsa sadarkaa duraa yoo seene qormaata meedikaalaa hin qormaatamu. if he goes to higher school, Inni qormaata sadarkaa duraa madaalu qormaatama. Gara sadarkaa lammaffaatti yoo dabrees gaafii sadarkaa lammaffaatu kan namaaf. Itti aansuun kolleejjii achirraayis kan birootti tarkaanfachaa deema. Waliigallee kanaafuu haaluma wal fakkaatuun dhaamsi bu'uuraa kan Rabbi kitaabban hunda keessa kaa'e waxyii jalqabarraa kaasee hanga waxyii xumuraatti jiru wal fakkaataadha. Sunis Rabbii tokkichatti amanuudha. Isa malee qaama biraa gabbaruu dhabuudha. Ergamaa jalqabaa Nabi Aadam alayhi salaam irraa kaasee Nuux, Ibraahim, Muusaa, Ciisaa, Muhammad nageenyi Rabbii hunda isaanii irratti haa jiraatu. Waanuma tokko barsiisan. Sunis tokkichummaa Rabbiitii fi tawxiida. Inshaa Allah waa'ee tokkichummaa Rabbii fi tawxiidaa xumura koonferansii kanaa irratti nin dubbadha. Deebisaasiif kan jeetiin abdadha. Gaafii keetiif galatoomi. Namni muslima hin ta'in kan gaafii gaafatu jira. Hayyee maayikii warra dhiiraa kan duubaan jiru irraa fuuna. Obboleessa maqaa kee fi dalagaa kee nuu ibsi itti fufi. Could you please state your name and your occupation, please? Good evening everyone, my name is Sanjeev. Akkam oltan hundi keessan maqaan kiyya Sanjii jedhama. Kaampaanii Laandimaark jedhamu keessa bulchiinsa keessaan hojjedha. Islaamummaan wal qabatee gaafilee muraasaan qaba. Garuu gaafii lama gaafatuun barbaada. Islaamummaan lammada dhalachuutti amanaa? Gaafiin lammaffaa ammoo Islaamummaa keessatti if ajjeesuun dhoorkaadha. Namoonni hedduun Paakistaanii fi biyyoota Arabaa keessatti boombii ifitti hidhuudhaan dhoosanii namoota hedduu ajjeesutti jiran. Eenyutu waan akkanaatti isaan kakaase? Dhuguma isaan Islaamummaa hordofaa jiranii? Eenyutu isaan kakaase? Gaafiin tiyya tana. Who are the people they are motivating them? Whether they are really following the Islam or who is motivating them? That is my question, sir. The brother has two questions. The first question, Obboleessi gaafii lama gaafate. Gaafii duraa Islaamummaan irra deebi'anii dhalachuutti amanaa jedhe. Gaafii lammadaa ammoo Islaamummaa keessatti if ajjeesuun dhoorkaa eegate. Paakistaanii fi biyyoota biroo keessatti namoonni boombii ifitti hidhanii dhoosuun namoota hedduumaaf ajjeesanii jedhe. Gaafii lama gaafate. Gaafii duraa tan Islaamummaan irra deebi'anii dhalachuutti amanaa jettuun wal qabatee deebisaan jiru. Irra deebi'anii dhalachuu qofa gaafii jettu yoo gaafatte deebisaan eeyyan ta'a. Wanni nuti itti amannu ilmi namaa yeroo takka qofa dachii tanarra jiraata. Qur'aanni lubbuu isiniif kanninee gara dachii tanaa isin finne itti aansee isin ajjeefna. Sanbooda addunyaatti aanutti irra deebinee isin kaasna ja'a. Kun ammoo qajeelatti waan Veedaa keessatti ibsame. Rigveedaa kitaaba 10ffaa yoo dubbiste waa'ee punarjanam dubbata. Punar jechuun kan itti aanu jechuudha. Janam jechuun ammoo jireenya. Kanaafuu Veedaan waa'ee punarjanam yookiin jireenya itti aanu dubbata.
garuu akka carraa tahee warri hinduu hedduun hiikaa punarjanam kana akka faallaatti hubatan. Punar jechuun kan itti aanu, janam jechuun jireenya. Nuti musliimoonnis jireenya itti aanutti ni amanna. Punarjanam ja'amus irra deebi'anii dhalachuu ja'amus rakkoon qabu. Haa ta'u malee warri hinduu hedduun filosoofii samsaaraa ja'amutti amanan. Jechi kun jecha afaan sanskiriit hoggaa ta'u, samsaaraa jechuun dhalachuu du'uu, dhalachuu du'uu, dhalachuu du'uu jechuudha. Irra deebi'anii ka'uu jechuudha. Marsaa dhalachuu du'uu, dhalachuu du'uu, dhalachuu du'uu jechuudha. Yaanni samsaaraa yookiin irra deebi'anii ka'uu kun Veedaa keessatti bakka takkatti illee hin argamu. Wanni isaan akka ragaatti dhiheessan yaada Baagawaad Giitaa boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irratti argamu kana. Akkuma ilmi namaa uffata moofaa ifirraa baasee haarawa uffatutti, lubbuunis qaama moofaa ifirraa darbitee qaama haarayaan dhuftii ja'a. Yaada kanaan wal qabateetis Baagawaad Giitaa hin mormu. Upaanishaad keessatti ibsamee jira. Akkuma buuqataan meerarra deemee meera biraatti cahaja'utti, lubbuunis qaama biraa fudhatti yaada jedhu yoo ta'e rakkoon qabu. Hiikaa kitaaba Veedaa yoo fudhatte, waa'ee irra deebi'anii dhalachuutii miti kan dubbatu. Waa'ee punarjanam jireenyatti aanuu qofa dubbata. Islaamummaanis waanuma wal fakkaataa dubbata. Garuu hayyoonni hinduu hedduun hubatuun itti ulfaate. Ilmi namaa akkamitti rakkoo waliin dhalata? Ilmi namaa akkamitti naafa tahee dhalata? Gariin namaa fayya qabeessa tahee dhalata. Gariin ammoo naafa tahee dhalata. Gariin maatii dureessaa keessatti dhalata. Gariin maatii hiyyeessaa keessatti dhalata. Warri hinduu haala kana haqa dabsuu ja'aniin Rabbiin akkamitti haqa akkanatti dabsa yaada jedhurraa ka'anii tiyoorii samsaaraa jedhu karaa godhan. Tiyooriin kun Veedaa keessatti bakka takkatti illee hin argamu. Veedaan kitaabota amantii hinduu keessaa isa irra ol aanaadha. Amantii hinduu keessa kitaabota Simiritii fi Shuritii jedhamantu jira. Simiritii jechuun kitaabban ilma namaatiin barreeffamani. Shuritiin ammoo Veedaa fi Uppaanishad kan of keessaa qabuu fi dubbii Rabbiiti jedhamanii fudhataman. Namni gariin maaf maatii dureessaa keessatti dhalata. Gariin maaf maatii hiyyeessaa keessatti dhalata. Gariin fayya qabeessa, gariin fayya dhabeessa maaf ta'a. Yaada kanaaf deebisaa argachuun waan itti ulfaateef tiyoorii samsaaraa jedhamu kana tolfatan. Islaamummaan wal qabatee Qur'aanni suuraa mulku suuraa 67ffaa aayaa 2 irratti alladhii khalaqa al-mawta wal hayaata Rabbiin isa du'aa fi jiruu uume kamii keessantu dalagaa akkaan tolchee dalaga jechaa laaluu fi jedhe. Jireenya amma jiraataa jirru kun isatti aanuuf qormaata. Nuti daa'imni hundi badiirraa qulqulluu tahee dhalata yaada jedhutti amanna. Macsuum tahee dhalata. Fayya dhabeessa ta'us, fayya qabeessa ta'us, maatii dureessaa keessatti dhalatus, maatii hiyyeessaa keessatti dhalatus qulqulluu tahee dhalata. Rakkoon hundi ilma namaatiif qormaata. Akkuma Rabbi Qur'aana keessatti suuraa Baqraa, suuraa 2ffaa aayaa 155 irratti, akkasuma suuraa Anfaal, suuraa 8ffaa aayaa 28 irratti ibsetti, sodaan, beelaan, qabeenya isinirraa hir'isuun, namni isinirraa du'uun, akkasuma midhaan isinirraa baduun isin qormaatuuf jiraannaa jedhe. Suuraa Anfaal suuraa 8ffaa aayaa 28 irratti horiin keessanii fi ilmaan keessan fitnaadhaa jedhe. Bakka tanatti wanni hubannu Qur'aanni ilmaan keessan qormaata nuun jechaa jira. Daa'imni tokko yoo naafa tahee dhalate, daa'imni sun abbaa fi haadha saniif qormaata. Abbaa fi haati namoota gaggaarii ta'uu danda'an, namoota Rabbii isaaniitti amanan ta'uu danda'an. Tarii Rabbi qormaata dabalataatiin isaan qormaatuu barbaade ta'a. Daa'ima naafa tahe eega isaaniif kanneen booda abbaa fi haati sunniin Rabbitti ni amanan moo ni kafaran kan jedhu laaluuf qormaata kenname ta'a. Rakkoon takka ilma namaa wayita tuyxu. Rakkoon sun tarii adabbiidha yookiin qormaata. Wanni gaariin tokko yoo jireenya kee keessatti si mudate tarii wanni sun badhaasa yookiin qormaata. Kana jechuun yoo rakkoon takka nama tokko mudatte wanni sun adabbiidha jechuu miti. Tarii adabbii yookiin qormaata ta'uu mala. Wanni gaariin jireenya kee keessatti yoo si mudate tarii badhaasa yookiin qormaata ta'uu danda'a. Bakka ilmoo naafaa tanatti Rabbi abbaa fi haadha san qormaataa jirata. Tarii rakkoo tana boodaas Rabbitti ni amanan ni laata. Daa'imni rakkoo qabu eega dhalateen booda maatiin muslimaa amantii laafaa qaban maaliif daa'imni kiyya qofti rakkoo waliin dhalata? Maaliif daa'imni kiyya qofti dhibee waliin dhalata yoo jette Rabbi si qormaatutti jira. Namoonni amantii gaarii qaban Rabbiitu kana murteesse. Ta'us Rabbi ni galatoomfannaa ja'an. Yoo qormaanni guddaa ta'e badhaasnilleen akkasumatti guddaadha. Qormaata digirii jalqabaa dabruun salphaadha. Garuu qormaata MBBS dabruun haalaan ulfaata. Qormaata MBBS ja'amu bira dabarraan maqaa kee duraan kabajaa Dr. Joe itti dabalan. Sadarkaa guddaadha. Adaduma qormaanni dabaluun kabajaanis dabala. Kanaafuu Rabbi namoota garagaraa haala garagaraatiin qormaata. Daa'ima haala sanniin dhalate warri hinduu akki jiru. Daa'imni kun jireenya isaa kan duraanii keessatti haraam waan dalageef naafa tahee dhalatee ja'an. Waan kanaaf ragaa biraa dhiheessuu dadhaban. Yoo waan gaarii daleeyde fayya qabeessa taatee dhalatta. Kanaafuu warri hinduu yaanni isaan dhiheessan ilmi namaa jijjiiramaa dhalata.
Akka Hinduutti uummanni dachirra jiru hundi obboleessa keeti. Yeroo tokko tokko bineensaas taatee dhalatu dandeessa. Yeroo tokko tokko allaattii taatee dhalatta. Yeroo tokko tokko hantuuta taatee dhalatta. Yeroo tokko tokko ammoo balballaa yookiin bararoo taatee dhalatta. Yeroo tokko tokko ilma namaa taatee dhalatta. Ilma namaa tahanii dhalatuun sadarkaa isirra gaariidha. Akka ilma namaatti yeroo torba dhalatta. Waa'ee qormaataa irratti yaada kennuun waan itti ulfaateef filosoofii kanaan dhufan. Daa'imni maaf hiyyeessa yookiin dureessa tahee dhalata? Maaf fayya qabeessa yookiin dhabeessa tahee dhalata? Ja'anii gaafatan. Haaluma wal fakkaatuun namni hiyyeessa tahee dhalates qormaatamutti jira. Dureessi zakaa kennuu qaba. Namni qabeenya hisaabaa ol yookiin waa warqii giraama 85 bituu ol kuufatee qabu. Qabeenya qabu keessaa dhibbeentaa 2.5 waggaan zakaarraa kennuu qaba. Hiyyeessi qormaata kanaan qabxii guutuu argata. Hiyyeessa waan ta'eef waan kennu waan hin qabneef dhibba keessaa dhibba argata. Nuti garuu laalaa kana hiyyeessa namaan jenna. Hiyyeessi gama zakaatiin dhibba keessaa dhibba argata. Dureessi yoo guutumaan guututti ifirraa kenne innillee ni argata. Garuu kun akkas ta'uu qaba je'ee zakaa walakkaa qofa yoo kenne qabxii hir'uu argata. Tarii zakaa guutumaan guututti hin kennu ta'a. Qormaataatu jira haa jennu. Qormaanni sun ammoo laafaa yookiin ulfaataadha. Ni gadditammoo ni gammaddan. Hiyyeessi gama zakaatiin dhibbarraa dhibba argata. Kanaaf ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam dureessarra hiyyeessaatu jannata seenuuf carraa guddaa qabaa ja'an. Nuti garuu laalaa hiyyeessa namaan jenna. Nuti hundi isaaf gaddina. Silaa gadduun hin barbaachisu. Kunoo gama zakaatiin dhibbarraa dhibba argatee jira. Dureessi garuu sadaqaa kennuu qaba. Zakaa kennuu qaba. Qabeenya argate sanirraa ni gaafatama. Akka Islaamaatti dachii tanarratti yeroo takka qofa dhalanna. Takka duunaan guyyaa qiyaamaa kaafamna. Saniin irra deebi'anii dhalachuu yoo jettee rakkoon qabu. Punarjanam jettee yoo yaamtees rakkoon qabu. Nuti jireenya du'a boodaa jennee yaamna. Garuu haasa'umaaf jecha waan hayyoonni Hinduu ja'an osoon sirraa fudhee yeroo tokko tokko bineensa yeroo tokko tokko ilma namaa taatee dhalatta yaada jedhu haa fudhannu. Obboleessa gaafii takkaan si gaafatu barbaada. Waggaan lakkoofsi ilma namaa kan dhalataa jiru dabalaa jira moo hir'ataa jira? Dabalutti jira moo hir'ataa jira? Dabalutti jira. Dabalutti jira. Baay'ee gaariidha. Hammeenyi dachii irratti ilma namaatiin dalagamaa jiru hoo dabalaa jira moo hir'ataa jira? I can't hear you. San dhageenye hir'ataa jira moo dabalaa jira? Dabalaa jira. Maal jette? Dabalaa jira. Dabalutti jira. Baay'inni ilma namaa dabalaa jira. Hammeenyis dabalaa jira. Osoo filosoofii warra Hinduutiin walii galleehuu silaa adada hammeenyi dabaluun lakkoofsi ilma namaa hir'atu qaba ture. So therefore, I believe in Kanaafuu an kitaabban Hinduu warra sadarkaa gurguddaa qaban san fudhatuun filadha. Wayita Chinaayitti konferansii jalqabaa qopheessinee haasawa taasisetti bara 2004tti waa'ee wal fakkeenya Islaamaa fi Hinduuzimii irraa dubbadheetiin ture. Veedaa keessa waa'een tokkichummaa Rabbi akka jiru sanama gabbaruun dhoorkaa akka ta'e haasawa godheetiin ture. Kanaafuu waan kitaabban keessatti wal fakkaataa ta'e ni hordofna. Marsaan irra deebi'anii dhalachuu yookiin samsaaraa veedaa keessatti argamu. Filosoofii hayyoonni Hinduu waa'ee namoota rakkoo waliin dhalataniif qopheessani. Kanaaf ammoo deebisaan Islaamaa maal akka ta'e sitti himi kunoo. because they could not justify why human beings are born poor or healthy, which I have given you the answer in Islam.